lammaffaa Xiimotewos boqonnaa sadaffaa. Boqonnaa sadaffaa doon xumuree lammaffaa gara xumuraa irratti waa tokko dubbifnee turre yaada akkas jedhu jira 25 irraa. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:25 irraa. Inni warra ittiin morman hafuura gara laafinaatiin gorsee gara gaariitti deebisuun in ta'aa fi isaan dhugaa beekuu bira gahuudhaaf yaada garaa isaanii akka geeddarataniif Waaqayyo karaa in kennaaf ta'a jedha. Kanaaf namoota gara isaaniitti yeroo dhiyaanneet hin jennu gara dhugaatti akka deebi'aniif yeroo dhamaatii nurraa danda'ame nu goonu Waaqayyo immoo garaa isaanii akka geeddarataniif gara dhugaa akka isaan deemaniif isaan gargaara ta'a. 26 irratti yoos isaan qalbii godhatanii seexana isa jaalala isaa akka godhaniif kiyyoo isatti isaan galche harkaa hin ba'u jedha. Kiyyoo isaatti kan isaan galche harka diinaa keessa seexanaa jalaa akka isaan bayan hin kaayatin jedha jechuudha. Kanaaf boqonnaa 3 irraa immoo yeroo dubbatu guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedha. Tokkoffaa Xiimotewos 4:1 irraa immoo yeroo dubbisaa turre baroota booddeetti immoo namoonni tokko hafuura wallaalchisuudhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessa baasee maal godha jedha hin dubbata. Amma guyyoota bara dhumaatti yeroon sodaachisaan hin dhufa jedha asirratti. Tokkoffaa Xiimotewos gaafa laallu mootu barnoonni dogongoraa barnoonni seexanaa doctrine of evils jedha ingiliffirraa jechuudha. Doctrine of Christ and doctrine of devils jennee wal bira qabnee ilaalaa turre jechuudha. Kanammoo dhugaa kana kan nutti himeetiin jedhu hafuurri keenya dhossaa jiru Waaqayyo kan nutti himu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti walii galeeti. Karaa hafuura isaa waan hundumaa nuuf ibseetiin jedha jechuudha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3:3 irratti guyyoota gara dhumaatti gaa'iftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran duraan dursaati beekaa. Isaan isinitti gaa'isuudhaaf akka jiran lafa kaa'a jechuudha. Kanaaf amma yeroon sodaachisaa yeroo jedhu waraanni ka'uuf miti asirra sodaachisaa akka jedhu. Yeroo sodaachisaadha. Yeroon sodaachisaan akka dhufu. Jedheeti wantoota sodaachisaa jedhaman kana lakkoofsa 2 irraa gattarreessa jechuudha. Namoonni warra ofittoo, warra sassatoota, of jajoo, afuufamoo, arrabsituuwwan asirratti argitanii ofittoo selfishness jechuudha. Anummaa ana. Sassatoo warri jennu garuu warra waaf keessa qabatan, sassatan, of jajoo, of afuufamoo, arrabsituuwwan warra abboota isaaniitiif haadhota isaaniitiif maal hin taane hin abboomamne galata hin qabne warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ta'u jedha. Amma wantoota baay'ee sodaachisuudha kunniin. Ofittummaan isa seexanni akka samiidhaa diggatamu isa godhedha. Ana ka jedhu jechuudha. Sassatoo of jajoo afuufamu ka jedhu kunniin hundinuu anummaa giddu galeessa kan godhatedha. Ittaanee kan maal godhaniin arrabsituuwwan. Ittaan sanii ammootu abboomii Waaqayyo kan hin abbaa faadha isaanii kan maal hin goone hin abboomamne. Itti deebanii galata kan hin qabne. Macaafni qulqulluun garuu waan hundumaa galataan maal goona jedha. Moona jedha. Warra galata hin qabne, warra rakkina qofa irratti xiyyeeffatan. Yeroo hundumaa gara kana dubbatan jechuudha. Warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ta'u jedha. Qulqullaa gaaf jennu dubbiin Waaqayyo qulqulluu dubbichatu maal nu godha? Nu qulqulleessu. Warra dubbii Waaqayyootiin morman jechuudha. Kaleessa obboleessi koo Joon nagaa macaafa qulqulluu irratti Phaawulos yeroo baay'ee Yohaannis illee jalqaba irratti nagaa barreessu. Nagaan Waaqayyo abbaa biraa ilma isaa Yesuus Kiristoos biraa yookaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa jedhu kanniin akka jiruun nagaa jedhee maxxanse. Namoonni achi jalatti wanti isaan haasan waan nama ajaa'ibuudha. Tokko maal jedhee barreesse akka hafuura qulqulluu jibbitu seexanayyuu jibbitu waan jedhu wayi koomentii arge. Maaf jechuuf kana dubbadde. Waan qulqullaa'aadhaan kan morman ta'u jedha. Dubbiin Waaqayyoo qulqullaa'aadha. Akka nu barbaanne ta'ellee ta'ullee dhabaate dubbichi maalidha? Qulqullaa'aadha. Nu kan ittiin deemuu qabnu dubbii barraa'een. Kunis amma namni akkas jedhu sun ila kunoo be'asiillaa akkana jedha yoo jedhe baay'ee qajeelaa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dubbii qulqullaa'aadhaan kan morman hin ta'u jedha. Waan sodaachisuudha kun. Warra jaalala of keessaa maal hin goone hin qabne. Dubbiin ijoon dubbii sana jechuudha. Waan gubbaarra jiru kana hundumayyuu lakkoofsa 2 irra jiru ka jiru kana 0 ka godhu jaalala. Yoo jaalalli jiraate ofittummaan hin jiru. Yoo jaalalli jiraate arrabsoon hin jiru. Yoo jaalalli jiraate of afuufuun hin jiru.
Yoo jaalalli jiraate argitanii haadhaaf abbaa kabajuun iddoodhaan dhabamu jechuudha. Jaalala of keessaa kan hin qabne ta'u. Jaalalli inni dhugaa jaalala ofittummaa of keessaa hin qabnedha. Waaqayyo tokko ilma isaa amma kennutti samii duwwaa godhee ilma isaa dabarsee maal godhe nuuf kenne. Kiristoos isa dhumaa waan kennamuu danda'u isa dhumaa lubbuu fi dabarsee maal godhe nuuf kenne. Eenyummaa keenya dhibbaan dhibbatti uffatee nama ta'ee rakkina nuti keesseen hundumaa erga dadhamee jedheen ka'een booddee waan nu irra ga'u hundumayyuu ofii maal godheetiin jedhe jechuudha. Baadhateetiin jedhe. Ofii baadhateetiin jedhe. Kun jaalala jechuudha obboloota. Jaalala warra jaalala of keessaa maal hin goone hin qabne. Warra araara hin jaallanne. Warra maqaa namaa maal godhan balleessan. Warra araara hin jaallanne. Warra maqaa namaa balleessan. Warra of hin qabne. Warra namatti hin madaqne. Warra waan gaarii jibban. Jalqabattillee waan boqonna lama yeroo xumuru waan qulqullaadhaan warra morman jedhe. Sadillee yeroo xumuru warra waan gaariidhaan maal godhan warra waan gaarii jibban jedhe. Kanaaf ammoo wantoonni kunniin waan baay'ee sodaachisoodha jechuudha. Argitanii? Waan baay'ee sodaachisa bara dhumaatti sodaachisa jedhame keessaa anummaa ofittummaan argitanii jaalala of keessaa dhabuun waan qulqulluun mormuun si abboomii waaqayyoo cabsuun wantoota bara dhumaatti sodaachisaa jedhaman keessaa isa kana waraana miti beela miti rakkina adda addaatii miti. Ofittummaa qajeelfama waaqaa gadhiisuu jechuudha. Qajeelfama waaqaa gadhiisuun ammoo wantoota amma addunyaa goolaaran kanaaf maalidha? Sababa jechuudha. Sababa jechuudha. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu biyyicha keessa amanamummaan Hosee boqonnaa 4:1 dongoruu baadhe amanamummaan waaqayyoon beekuun akkasumas immoo jaalalli waan hin jirreefi namoota biyya lafaa keessa jira wajjin maal qaba jedha. Dubbii qaba jedha. Meeddicha dhaqeen oduu dubbisee baay'ee natti tola. Kanaaf dubbii qaba jedha. Yaa namoota Israa'el biyyicha keessatti amanamummaan waaqayyo jaalalli waaqayyoon beekuu waan hin jirreefi waaqayyo warra biyyicha keessa jiraatan wajjin dubbii qaba. Kanaaf dubbii waaqayyo maal godhaa jedha. Dhagaa. Kanaaf dubbii waaqayyo dhagaa. Argitanii dubbii waaqayyo dhagaa. Dubbii waaqayyo kan nuti dhageenyeet hin jennu isaan mormuu yookaan ammoo jaalalaan ala ta'uu keessaa bahuudhaaf jechuudha. Gara isaatti siquudhaaf. Kanaaf dhagaa jedha. Eeshi. Kanaaf lakkoofsa irratti akka bakkeedhaa mul'atutti nama waaqayyo maal godhu hin fakkaatu. Akka isa mul'atutti jedhaa obboloo tokko. Akka bakkeedhaa mul'atutti. Akka bakkeedhaa mul'atutti nama waaqayyo fakkaatu. Humna isaa isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasiirraa maal godhaa jedha. Fagaadhu jedhaan Ximootoos. Warra akkasiirraa fagaadhu jedhaan. Warra bakkeedhaan kiristaana fakkaachuu barbaadan. Warra yeroo cheerchii dhaqan uffata qajeelaa uffatan ala yoo dhaqan immoo uffata biraa jijjiirratan jechuudha. Fakkeessummaa. Warra yeroo tajaajilaa fakkaatan yeroo alaallee warra alaa maal godhan fakkaatan. Fakkeessummaa. Akka mukattii ishee harbuu jechuudha. Mukattii harbuu sanii Kiristoos maal qabdi jedhee yaadee ture? Ija qaba jedhee yaadee ture. Sababni isaa baala godhattee foormii muka ija qabu fakkaatee turte. Alli ishee waan ija qabdu fakkaata. Baalli ishee bareedeera waan ta'eef. Gaafa dhaquu garuu firee takkatti irraa maal godhe? Irraa dhabe. Kana booda ishee abaara. Kanaaf namoota akkasii irraa fagaadhu jedha. Akka bakkeedhaa mul'atutti nama waaqayyo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu maal godhu? Hin ganu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Lakkoofsa 6. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulamee kajeellaa garagaraatiin asiif achi oofaman maal godhu jedhe? Hin wallaalchisu. By the way, akka sirna dhugaa mana qulqullummaatti yookaan ammoo lubummaatti namni tokko duubatti bakka abbaan manaa hin jirretti haadha manaa especially namni wangeela hojjetu kophaatti adda baasee haadha manaa maal gochuu hin danda'u. Haasofsiisuun qajeelaa miti. Bakka abbaan manaa hin jirutti maal gochuu danda'a haadha manaa? Haasofsiisuu dubbisuu hin danda'a. Garuu kophaatti bakka abbaan manaa hin jirretti
Yoo tariitii gaafii gaafatame deebii deebisuu hin danda'a. Kophaatti garuu dhaqee maal gochuu hin danda'u. Keessaan olu ba'oo ta'e waan kana gochuun akka hin jirre lafa kaa'a. Asirra maal jedhaara isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulame. Kajeellaa garaagaraatiin asiif achi oofaman maal godhu? Hin wallaalchisu. Dubartoonni kun yeroo hundumaa hin baru. Garuu dhugaa beekuu bira ga'uun matuma maal hin godhan? Hin danda'an. Sababni isaa kajeellaan foon isaanii garagara waan isaan danqeeruuf jechuudha. Kanaaf kanarratti illee of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Kana jechuun dubartoonni dhugaan fudhatanii jechuudha miti asirra akka jedhaa. Fedha garagaraa duukaa bu'anii warra wallaalchifaman garuu isaaniif namni isaan barsiisullee of eeggannaa guddaa gochuu akka qabudha kan inni lafa kaa'u jechuudha. Kana yaaduun akka yaadaatti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kanadha kan inni Ximootewosiin gorsaa waan akkasiirraa maal godhe of eeggadhu fagaadhu jedheen waan akkasiirraa. Akkuma Yaaneesiif Yaambirees Museedhaan morman jarreen sammuun isaanii badee karaa amantii isaanii qoramanii hin ilaallamin kunis akkasuma dhugaadhaan maal muru jedha. Dhugaadhaan hin mormu jedha. Dhugaadhaan maal godhu hin muru. Kanaaf of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Yeroo dhugaa namatti himnu yeroo dhugaa namatti himneet hin jennu of eeggannaadhaan dubbachuun nama bira adda baafannee ilaaluun murteessaadha jechuudha. Lakkoofsa galirratti garuu akkuma gowwummaan jarreen sana lamaan irratti beekame kan isaan kanaas nama hundumaa biratti beekamuuf waan jiruuf fagoo maal hin godhan jedha hin gaane. Namoonni si morman namoonni yaada garagaraa godhan wanta sodaachisaa jedhaman gubbaarra kan ilaallame kana warroonni shaakalanii guyyaan isaan maal hin godha isaan hin saaxila. Akkuma kan isaanillee dhokatee nafne kan jira kanaallee maal ta'e nafu jedha. Dhokatee nafu jedha. Kanaaf dubbiin waan hundumaa ifa baasaati garuu of eeggadhudha. Waan bara dhumaatti sodaachisaa jedhaman keessaa tokko isa kanneenidha jechuudha. Lakkoofsa 10 ammasati barsiisa koo amala koo akeeka jireenya koo amantii koo obsaan danda'uu koo jaalala koo wannan qabetti cimuu koos maal gooteetta jedhaan caqafatteetta. Iddoo biraatti maal jedhaa akkuma Kiristoos hin fakkaadhe isinis maal na godhaa jedha. Na fakkaadha yookaan ammoo exactly fakkeenya san fudhachuu akka qabnu lafa kaa'e. Kanaaf ammasati barsiisa koo amala koo akeeka jireenya koo amantii koo obsaan danda'uu koo jaalala koo wannan qabetti cimuu koo caqafteetta. Ari'atamuu koo dhiphachuu koos warra Anxookiyaa Iqooniyuumitti Lisxiraatti ana irra ga'an yaadaan qabdeetta. Ari'atamuu attamii danda'es. Kana hundumaa keessaa immoo gooftaan maal na godhe? Na oolche. Gooftaan na oolche. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kana hundinuu maal ta'a? Ari'atamuuf jira. Akka nama Waaqayyootti jiraatu jenne gubbaa irratti. Akka nama Waaqayyootti kan jiraannu karaa eenyuuti obboloota koo? Karaa eenyuuti? Karaa Kiristoos. Karaa Kiristoos. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kana hundinuu ari'atamuuf jira jedha. Ari'atamuuf jira jedha. Sababni isaa addunyaa kan guute maal waan ta'eef? Ofittummaa waan ta'eef. Karaa Kiristoos nama Waaqayyoo ta'uu jechuun karaan Kiristoos inni irra deemamu karaa gadhuuf deebisuuti. Karaa obboloota koo tuffatamuun guuteedha. Karaa ulfinni keessa hin jirredha. Karaa itti gaafiin jireenya baay'een keessa guuteedha. Akka lafaatti jechuudha. Garuu karaa fannoo qabudha karichi. Eenyullee fannoo yoo hin baadhanne fannoo ofii yoo hin baadhanne duukaa maal gochuu hin danda'u jedha. Bu'oo hin danda'u. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'u jechuun karaa Kiristoos irra deemuu gaafata jechuudha. Akkasuma nama Waaqayyoo ta'an. Kanaaf ofittummaan biyyootti gadi makamuu qaba jechuudha. Namoonni hamoonni warri ija namaa gowwoomsanis isa gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti gadi maal godhu? In adeemu. Namoota
in wallaalchisu ofii isaaniitis maal ta'u in wallaalchifamu. Ati garuu isa barsiifamte cimsiseet itti amante sana eenyu fa'a irraa akka barte waan beektuufi isatti maal ta'i qabamii jiraadhu. Eenyuun irraa akka barte waan beektuuf jiraadhu. Eenyuun irraa akka barte waan beektuuf. Kanaafi xiyyeeffannaan keenya guddaan dhugaa wangeela fayyinaa karaa Kiristoos nama Waaqayyoo ta'udha. Gubbaarraa kan ilaalle hundinuu of giddu galeessuu kan godhateedha. Fedha ofii giddu galeessu kan godhateedha. Karaa Kiristoos nama Waaqayyoo ta'uuf yaaluun immoo ofittummaa kan ajjeeseedha jechuudha. Namoonni akkasii wallaalummaan isaanii isaan macaalaa dabalaa deemu. Namallee wallaalchisu ofiillee wallaalchisu. Ati garuu isa barsiifamte cimsiseet itti amante sana eenyu fa'a irraa akka barte waan beektuuf isatti qabii maal godhe jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte beektaa jedha. Maal irraa barte ka jedhu asitti ifa godheeraaf jechuudha. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti maal godhuudhaan amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beektaa jedha. Kanaaf amanuun fayyuun kan danda'amu eenyutti amanuudhaan? Yesuus Kiristoositti maal gochuudhaan? Amanuudhaan. Amantiidhaan jechuudha kan fayyu. Kana barteetta jedhaaraan. Kanarratti maal ta'e jiraadhu? Qabamii jiraadhudha dubbiin cimaan jechuudha. Kanarra qabamii jiraadhu. Lakkoofsa 16. Caaffanni qullaa'an hundinuu geggeessaa hafuura eenyuutiin? Geggeessaa hafuura eenyuutiin obbola tokko? Geggeessaa hafuura Waaqayyooti. Kana jechuun hafuurri isaanii fi hafuurri Waaqayyoo walii maal godhee jechuudha? Walii galee jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16. Geggeessaa hafuura Waaqayyooti. Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeellummaatti leenjisuudhaaf dhimma baasaa jedha. Tuqaalee asirratti ibsaman kana hundumaa macaafni qulqulluun galmaan ga'a. Kanaaf kanneen irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa nu barsiisaa waan hin beekne hedduu barraa. Lammaffaa balleessaa nu hubachiisuu danda'uu qaba. Macaafa qulqulluu dubbifnee balleessaa akka balleessine nu dhagamuu qaba. Sababni isaa kiliirilii iddoo hir'ina jiru iddoo qajeelanii waan kaa'uuf jechuudha. Lammaffaa hir'ina mul'isuu qofa osoo hin taane maal gochuudhaaf? Qajeelchuudhaaf. Yoo hir'ina ofirra bartee jette akkamitti qajeeluu qabdullee sitti agartee jechuudha. Achiin booda qajeellummaattis leenjisuudhaaf akka achi deebitee qajeelchuu qofa osoo hin taane qajeellummaa keessallee akka jiraattuuf. Akka deebitee maal hin goone hin dabne jechuudha. Barsiisuudhaaf jenneerraa balleessaa hubachiisuudhaaf achiin booda qajeelchuudhaaf balleessaa kee erga hubattee kaateen booddee eessa dhaquu akka qabdu sitti agarsiisa jechuudha. Erga bakka dhaqxe sitti agarsiisee ka'een booddee achi keessa ammoo akkamitti akka turtu sitti agarsiisa jechuudha. Ayyaana irraa akka hin kufne jechuudha. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha jedha. Kanaaf namni Waaqayyoo nama Waaqayyoo ta'anii jiraachuun karaa Yesuus Kiristoos ta'e jenneerra namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godha jedha. Kanaaf dandeettiin keenya waa gochuu danda'uun keenya kan inni irraa dhufu humna dubbii macaafa qulqulluu keessa jechuudha. Humni Waaqayyoo eessa keessa jira? Dubbii isaa keessa jira. Kanaaf dubbii isaa keessatti isa maal goona jechuudha? Isa argina jechuudha. Dubbii isaa keessatti isa argina jechuudha. Kanaaf dhugaa kanaan uf madaallee akka Kiristoositti nama Waaqayyoo taanee jiraachuun bifa saniin ariisaa nutti dhufullee haa ta'uti jibbamuu gidirfamuu kallattii kamiinuun dhufu jaalalaan dandeenye warra jala darban akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.